warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu daawwattoota keenya hordoftoota keenya kan biyya keessa kan biyya alaa nageenyi rabbi isin biraa hajira jechaa hadhagaa obboleewwan kiyya qaqqaalii akkasumatti na biratti ana cinaatti argitan kan isaan biratti mul'adhee argama. Egaa akkuma beekamu YouTuber baay'ee fagaatees ture YouTubers dhiisee turre akkasitti amma immoo YouTuber bantee YouTuber isaa qoy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu. Amma immoo YouTuber banee mucaatii maadha haga amma sila hojjechuu qabda amma garuu ammallee gad hin deebine amma itti fufta. YouTuber isaa subscribe like share godhaaf Oromoo kenna Oromoo guddisuu qabna akka ana guddistanillee isallee guddisaa isin jaaladha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaadannoo hedduu waliin qabna mucaa kana gaanii beektanii warri lagattamee daawwattoonni keenya hedduu isa yaadadhaame eessa galtan mucaa kana laala malikii kachaluu laala yaadannoo hedduu hojii dabarsinee biyya ambaa keessatti baay'ee wajjin turre oduu YouTuber eegalan durallee waliin turre kanaafuu gaa'inni biyyatti galee biyya keessa dhabame lafa hektaara 25 itti kannanii lafa sana hunda galaagalee amma tana bakka YouTuber galaagalee jee dhufe YouTuber duraanis ni qabda itoobe sammantishin irraa haasanii jiranii bakka maaliif guutumatti dhabame ture sahni dogongora ni qaba garuu dogongorri ni qabu nageetti isin hin jenne isinitti hin dhaammanne akkama dhabame amma garuu gaa'ifama guddoo nu bira dhufeeti waliin nu araarsaanum jee akkasitti walitti isin araarsu deemna akka walirra laallee warri duraan sabataa chaanal isaa gootanis hay mucaan kun isaa dhufe kan jenne dhiifama isin gaafatee jira waan ta'eef walii badeefis biyya galee bakka nama wajjin dalaguus dhabee gaafsanitti namni wajjin dhufe tokko jiru cindabame lafa isaan gadandee garaagalee ammaan tana daawwattoota yaadee jee dhufe kanaafuu akka irra laalle isin jaa subscribe like share godhaaf jajjabeessa view akka galatee chaanal isaa bakka deebi'uutti godhaaf isin jenna kabajaaf jaalalaan isin gaafanna akkasuma gaa obboleessa keenya Usman gaan gara YouTube deemtee isin jaa galatoomii deebuu keetiif kannasine turre dogon lakkoofsaan miidiyaa Oromootti gaanamu kaafee guddatus inshallah miidiyaa anatti argamu qabna kara hundaanuu ladeen qabna aartiinis Oromoon aartii hundaanuu dubbachuu qabna afaan dubartaa kanaaf salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu yoo manni akkuma yaada ibsan beekamaan taraa eeggataa jira. Gammachuu isaa wala garee kana kan inni bakka nuti deebuu qabdaa jenini warra jaamaa yaalaa turtanni beekanii warra beeylaa sun baratanii YouTube kana subscribe like share godhaa fi guddisaa wal bira dhaabachuu wala qarqaabuu isin jaamillee moo kajabaatee tiniin finjaartillee muzzaa reeduu fi dunuulu yoo fi duwwaatillee itti fuudhaa yoo itti fuudhullee namni itti barbaadanii laatuma hayyaani lakkoofsa isinii kennina lafa jira eessa lafa jiraatu baatus akkasii ka sanii rakkoon qabu YouTuber immoo YouTube dalagu qaba dalagee dhufee jira viidiyoo kan like subscribe view laala fi isaatti guutaa fi mallaqa eegalchiisa fi akkasii maashaallah milatiin akka bareedaa jirtu suni hundi keessanuu jajjabaadhaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh haasaa biroo dandeenyu subscribe like godhaa fi dhaamsa guddaa qaba dhaamsa guddaa gisee dhiifama obboleessa kiyya obbola weekiya ifama dhaamsa guddaa qaba noora alkaan dhaamsa guddaa qaba maalni dhaamsa kiyya akka artii nama tokkotti ani duraan afaan amaariffaan hojjechaa ture amata 10 caalaa amaariffaan dalagee ture hin beeku yoo san amma garuu oromiffaan jalqabee oromiffaan hojjedhaa oromoo guddisaa biyya jiru hunda namni biyya jiru hunda artiin guddanne artiin Oromoo guddanne agamma hin beekanii ittiin hin hojjetamne dhaamsa ittiin ala darsu Barangnya koi dhaamsa geessini noorela dhaamsa baay'ee yolle መልእክት ብዙ መልእክት አላደረስንም dhaamsa guddaa hin geessine gana jalqaburra jirra kanaafu nama biyya alas biyya keessas ka jirtan Oromoo hundi keessan YouTube keenya subscribe like share guddisa nu jajjabeessa isinillee nama artii qabu
wanna barbaadan isin wajji jiraan dubbisa isin jaalanna subscribe like share godhu keessan hin dagatina isin jaalanna waan baay'ee hojjenna ganaa hin hojjetamne amma jalqabni wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh